Mucaa tokkotu ture. Akaakoo isaa waliin jiraata. Mucaan kunis guyyaa keessaa gaaf tokko jireenya jechuun siif maali akaakoo jedhee akaakoo isaa gaafate. Hiikni jireenyaa maal akka ta'e baruuf jechu. Akaakaan isaas yaa mucaa koo mee kootu gabaa deemnee waan nu barbaachisu tokko bitannee deebineetiin siif himaa jedheen. Gabaa gahanii waan barbaadan gabaa keessa oliif gad deemuun fuffunaannatanii gara mana isaaniitti dacha'an. Ammaas mucaan irra deebi'ee akaakayyuu isaa gaafata. Argitee jireenya jechuun ta'iiwwan gabaa amma keessa oollee deebineeti. Namoota hedduutu gabaa san keessa ture. Fedhii hedduutu achi keessa ture. Kaan ni bitata, kaan ammoo ni gurgura. Kaan waan bitachuuf dhufellee erga galuuf karaa ce'ee yaadate gaabbiin of miicaa manatti gala. Kaan ammoo waan bitatetti gaabbees kan gaabbiin of miicuun dhabamu. Kaawwan ammoo waan gurguratanitti gammadaa, waan bitatanittis gammadaa gara mana isaaniitti deebi'u. Ta'iiwwan kunniin hundi jireenya ilma namaa jiraachuuf gara biyya lafaa kana dhufeedha. Keessi haasaa dubbii koo siif gale jedhee yaada jedhee deebiseef akaakoon mucichaaf. Dachee kana gubbaatti hafuuf kan dachee kana gubbaatti mul'ate ilmi namaa hin jiru. Waan dhufneef beekuu qabna. Waan dhufneef gaabbii fi otoo jechuu dhiifnee waan dhufneef jiraannee haa darbinu. Obboleessa koo chaanaaliin kun sitti tolee jennaan subscribe gochuun dagatin.